السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا بتوتا بجالتم توتا يوتيوب channelي إجنو شو. أرى سجنتا جا في دبي انترفيو وانتقن نموذج ددادي تاري هاريا تورا بوملا نوف سجنتا هارا وادا سجنتا هاريا وجل كمنه جاي في دبي نمافيس برنوتا تو تنس بشن نبدأنو فري لما سدي تندي أتو سنيب كبرني رفني جرا حاجة تمرق بيه كنيا تنوال انتوران أفير راكنيا. Aye nama tokko faa bira dhufnee jirra asoo hin eegalleen dura maqaa isaatii wal barraa maqaan keenyu. Rooba Abdiin naan jedhan. Ayyee rooba gaafii ani si gaafadhu kallattiin naa deebista. Waa sadii taa addunyaa tanarraa godhuun namatti ulfaattu. Naayim waa sadii taa addunyaa tanarraa namni godhuun namatti ulfaattu. Ilmina ammas laa akka kiyyatti jannataa silaa argachuun hin fadaa. Waan godhuun namatti ulfaattu addunyaa tanarraa waan godhuun namatti ulfaattu. Waan godhuun namatti ulfaattu. Nama akka kiyyaatti beeyte. Akka keetiin akka kiyyaatti ammaan silaa xayyaara ofuun fadaa xayyaara ofuu hin dandeenye. Sitti ulfaata. Takkasiifin himaa lamee naftu naa himtu. Wanta addunyaa tanarraa godhuun namatti ulfaatu waa isaa takka. Arraba baaftee hafuura fudhachuu. Mee yaaliiti ni dandama arraba baaftee hafuura fudhachuu. Arraba baasanii yaali mee. hin dandeenye. Akkamitti hin dandama. Arraba baastee hafuura fudhachuu akkamitti hin Ni dandama yaali. Mee haa tabiraa lamatti hidheet. Akka hidhitti himi wakkaan. Akka kiyyaammoo. Akka kiyyaatti hin beekne garuu ani. Na dhibde. Hayyee keessumaa keenya itti aanu yeroo dhufnee jirra dura maqaa isiitii wal barraa maqaan keenya. Liizaa naan jedhan. Hayyee Liizaa gaafii si gaafadhu gaafii firi sadii ni deebista yoo sitti ulfaattes carra. Waa sadii addunyaa tanarraa godhuun namatti ni ulfaatti jettee yaaddu waa sadii. Waa sadii waan addunyaa tanarraa namatti ulfaattu moo? Waa sadii. Takkasiifin hima amma fakkeenyaaf arraba baaftee hafuura fudhachuun namanni ulfaataa jaan. Mee yaali ati arraba baaftee hafuura fudhachuun sin ulfaata? Ni dandeessa malee. Yaaltee jirta? Yaaleetiin jira? Ni dandama? Ni dandama. Hayyee kun dandamnaan waan hin dandamne lama nutti hidhe. Wanni hin danda'amne moo? Wanni hin danda'amne ni jirti. Wanni hin dandamne hin jirtu jettitti amantii katti aanutti haa dabarru gaafii. Hayyee keessummaa keenya kan itti aanu yeroo dhufnee jirra gaafii magaalaa keessatti nama gaafachuu turre as duukaan keessa jira isa gaafannaa gaafiin firi sadii karaa gaafii sanyaatti haa dabarru. Hayyee akkam nagaa? Hayyee gaafii si gaafannaa gaafii tana deebisuu yaalta jechuudha. Duraan dursa maqaan keenya? Faamii Badirii naan jedhan. Hayyee faamii gaafiin takka fakkeettu waa sadii taa addunyaa tanarraa godhuun namanni ulfaate jettee yaaddu waa sadii. Naimi fakkeenyaaf takka tana namatti ni ulfaatti jedhanii yaadan takkasiifini maal ama naimi. Arraba baasanii hafuura fudhachuun namanni ulfaattii jaan. Mee ati arraba baaftee hafuura fudhachuun sin ulfaata? Arraba baastee hafuura fudhachuun mee yaali mee ni ulfaata jeetu yaada. Baqa ni ulfaata. Garuu yaali mee namni gadi ni ulfaata yaa kan ni ulfaatu yaadi. Mokoroo. Ni ulfaata? Ni ulfaatu arraba baastee ni ulfaata. Mee tabiraa tana manni ulfaatti jettee yaadda addunyaa tanarraa mee dhaabbattee udaanuu. Dhaabbattee udaanuu takka barbaannee dhabne torba magaalaa wayisaa. Hayyee dhaabbattee udaanuun takka faana ulfaata. Ammas fincaan lameen adda adda fincaanuu. Fincaan lameen adda adda fincaanuu. Ajaa'iba. Hayyee galatoomii. Dhufnee jirraa dura maqaa isaatiin wal barraa maqaan keenya? Maqaan kiyya Jaafar Hatem Sharifiin jedhama dhalataa magaalaa Qobbooti. Hayyee gaafii teenyatti dabarraa gaafiin firi sadii sittiin ulfaattu ni deebisnee yaanna. Waa sadii taa addunyaa tanarraa godhuun namatti ni ulfaatti jettee yaaddu. Mee fakkeenyaaf gaafii takka irraa hin siimaa lameen haftu naaf himte. Waa sadii taa addunyaa tanarraa godhuun namatti ni ulfaatti yaanii yaadan keessaa takka arraba baasanii hafuura fudhachuun namatti ni ulfaatti jaan. Mee ati arraba baastee hafuura fudhachuun sin ni ulfaata? Arraba baaftee hafuura fudhachuun natti ni ulfaatu. Mee yaali? Yaali mee? Kabetti arraba baasee. Arraba baastee hafuura fudhata. Arraba akkana baasee jechuun natti ni ulfaatu. Hayyee mee taa biraata sitti ulfaate namatti ni ulfaatti jettee yaaddu. Maali wanni addunyaa tarraa namatti ulfaatu akka ayyaatu salaata subii fadha. Hayyee dura maqaa isaatiin wal barraa maqaan keenya?
Abdii Magarsaa jedhama. Ayyee abdi sagalee ol kaastaa dhaqishoo gaafii as gaafadhu naa deebista. Waa sadii ta'e addunyaa tanarraa namni godhuun ni ulfaatti jettee yaaddu. Waa sadii naa himi. Akka keetitti waan namatti ni ulfaatti addunyaa tanarraa godhuun jettee yaaddu. Wanti addunyaa tanarraa namatti ulfaatu hin jiru. Yoo itti jabaattee waa hunda niin godhaa jettee abdii firra kaattee ni goota waa hunda. Amma waan takka takka saayinsistoonni mirkaneessanii jira godhuun namatti ni ulfaatti jedhanii yaadan. Arraba baasanii hafuura fudhachuun namatti ni ulfaatti jedhan. Mee ati yaali arraba baastee hafuura fudhachuun si ni ulfaata? Arraba baasee hafuura fudhachuun hedduu natti ulfaata. Mee yaali? Ni ulfaata. Ni fudhatta. Ati aantu dabarra akka zaanaan Itoophiyaa keessa jiraachuudha moo Afrikaa keessa jiraachuudha jaalatta? Nuti kaa jirru moo? Itoophiyaa keessa jiraachuu moo Afrikaa keessa jiraachuudha jaalatta? Ati? Ani moo Afrikaa keessa jiraachuun jaaladha. Afrikaan tunees? Afrikaan moo Afrikaa jechuun ka Itoophiyaan Afrikaa keessa jirti. Ayyee argattee jirta. Ayyee ati Itoophiyaa keessa jiraachuudha moo Afrikaa keessa jiraachuudha jaalatta? Itoophiyaa keessa jiraachuun jaaladha. Afrikaa keessa yoo jiraatte maal rakkoo? Rakkinaan qabu garuu yoo carraa kiyya na godhe bareedaadha. Tikaan garuu Itoophiyaa guutuudha. Afrikaa jechuun biyya hunda. Kanaafuu ati Itoophiyaa keessa jiraachuudha jaalatta jechuudha. Lachuutuun hin jaaladha malee. Ayyee itti aanutti haa dabarru. Itoophiyaa keessa jiraachuudha moo Afrikaa keessa jiraachuudha jaalattaa jetti gaafii. Itoophiyaa keessa jiraatte Afrikaa keessa jiraatte yaama bakka Itoophiyaa. Ayyee argattee jirtaa guddaa galatoomii. Haa dabarru yoo sitti ulfaate. Ayyee ati Itoophiyaa keessa jiraachuudha moo Afrikaa keessa jiraachuudha jaalatta? Ana Oromiyaa keessa jiraachuun irra jaalladha. Itoophiyaa keessa moo Afrikaa keessa jiraachuu jaalattaa jechuun iyya. Lameen keessaan si deebisa. Takkanaa deebisa. Ana Itoophiyaa keessa jiraachuun irra jaalladha. Maali yoo Afrikaa keessa jiraatte maal rakkoo qaba? Jechuun Afrikaa jechuun Itoophiyaan mataan siitu Afrikaa keessatti argama. Ayyee galatoomii deebisaa nu argattee jirta. Ayyee ati Itoophiyaa keessa jiraachuu moo Afrikaa keessa jiraachuu irra jaalatta? Ammoo biyyumaan itti dhaladhee itti guddadhe keessaan jiraachuu barbaade. Maaliif taatee an biyyuma tiyya keessatti hin guddadhee biyyuma tiyya keessatti umrii fixachuu barbaade malee biyya namaa deemee. Gaafii tiyya dabaafadhu haa dura. Itoophiyaa keessa moo Afrikaa keessa jiraachuu jaalattaa jechuudha? Ani Itoophiyaa keessaan jiraachuu barbaade. Afrikaa keessa maaliif jiraachuun jaalattu? Afrikaa fi Itoophiyaan tokkuma. Ayyee gaafii tanallee argatee jira. Carraa addunyaa tana hoogganuu guyyaa lamaaf si kennanii waa lama addunyaa tanarraa balleessee osoo hin jenne maaliif maal balleessu? Waan amantii musliimaa dura dhaabbataa balleessu takka. Ayyee. Ammas nama rorroo taratti akka kiyyaatti eeyite namarra nama gaggeessu miidhaa jechuudha san balleessu. Ayyee galatoomii ulfaadhu isin jenna. Osoo guyyaa lamaaf carraa addunyaa tana hoogganuu si kennanii wanni ati addunyaa tanarraa balleessitu waa lama naa'ima. Wanti lamee wanti hin balleessu takka hin qabu addunyaa irraa hin balleessu. Waan hamtuu namanni gaarii miti namaaf gaarii miti jettee addu waan addunyaa tanarraa balleessuu feetu lama. Wanti hin balleessu anis iyyuu mammaa balleessaree. Ayyee guddaa galatoomii tetti aantu. Tettiyaan. Teetii miti amma teetiitti hin teetii hin jennu. Hiyyummaa balleessee dureessummaa babal'isuun jaaladha. Ayyee guddaa galatoomii. Osoo guyyaa lamaaf carraa addunyaa tana hoogganuu si kennanii wanni ati addunyaa tanarraa balleessitu waa lama maali? Israa'eel maan Filistiinaa dhorkaa. Israa'eel maan Filistiinaa dhorkaa. Kan maafi bakka hanga danda'ametti sabuma kiyya bilisoomsu fayyaadha. Ayyee guddaa galatoomii. Osoo guyyaa tokkoof carraa addunyaa tana hoogganuu si kennanii waa lama addunyaa tanarraa balleessisi hin jaanii wanni ati balleessitu maali? Addunyaa tana hogganii bulchinaan jaanii. Waa lama addunyaa tanarraa balleessisi hin jaanii wanni ati balleessitu maali? Waneen an balleessu hiyyummaadha. Hiyyummaa. Ayyee hiyyummaa takka. Ayyee hiyyummaadha addunyaa tanarraa waa lama jechuun ta balleessuuf jaalattu ta'e tokko hiyyummaadha. Ayyee guddaa galatoomii lammaffaa. Lammaffaa dhukkuboota daddabraadha. Ayyee guddaa galatoomii. Gaafii itti aantu osoo guyyaa tokkoof carraa addunyaa tana hoogganuu si kennanii waa lama addunyaa tanarraa balleessisi hin jaanii wanni lameen ati balleessitu maali? Ammoo wantiin addunyaa tanarraa balleessu nama biyya fi faalleessu. Nama biyya fi jallisee waan kana niin dogongoraa jee yaadu hunda numaan dhabamsiisa. Ayyee guddaa ulfaadhu sin jennaa sagantaa keessaaf nu fayyadamoo ta'uu keetiif ulfaadhu sin jennaa waan carraa. Gaafii keenya fayyadamoo ta'ee deebii ayyee nagaan ture. Deebisee jirta galatoomii ulfaadhu sin jennaa.